Ana asa sagalee jawaarsin dhageessisa. Hagas isinii waliin. Achi booda garuu hojii qaba. Isin bira baafadha. Kaa hedduu keenya yaadaa turre. Kaa hedduu keenya jaalatu. Amma jawaar taasisa. Ka argaan isaa nu hawwisiise. Ka haasofni isaa nu arraasise. Obbo Jawaar Mohammad. Amma sagalee. Sagalee isaanii dhagahu. Sagalee obbo Jawaar haasaa isaanii qalbii dhagahu. Ergaa isaan nu dabarsan qalbeeffannee dhaggeeffachuuf. Naamusni keenya sagalee keenya gadi qabuun akka barbaachisaadha. Egaa hawaasni garmaannaan isaan beekamna. Suutan haasaa isaanii dhaggeeffannaa. Hamilees ta'uu bakkuma teenyu qofatti dhalan. Haasaa isaanii dhaggeeffannaa. Obbo Jawaaritti kennee jiru. Akkam ooltan? Akkam ooltan? Warra Jarman akkam jirtan? Warri Baayern ni jirtu? Warri Berliinoo? Ani achi ture isin agarre asii godaantani? Asii godaani. Hunda dura Rabbi guddaa waa hedduu keessa nu ceesise. Galma kanatti ammallee walitti deebinee akka mari'annu kanaan nu ga'eef galanni haa ga'u. Itti aansee obboleeyyan keenya xiqqaa guddaa qonnaan bulaa daldalaa barataa barsiisaa hunda isaanii waggoota 50 dabre kana keessatti sabni keenya dukkana keessaa bahee ummanni keenya cunqursaa jalaa wayyaa'ee if ta'ee wal ta'ee biyya ofitti miti addunyaa irratti illee sadarkaa kanaan akka mul'atu Jawween akkasaa onni isaa ka duraan isaa jira. qaaliisan Akkasaa ka duritti. osoo naatoo hin godhatin of wareeganii aarsaa kabalanii asiin nu ga'anii wareegama isaaniitiif bakka jiranitti jannataan haa galan hin jedhu. As sababa lamaaf hin dhufu. Kana geessanimi? Kana geessanimi? Yoo na dhageessan waan lamaaf hin dhufu. Tokkoffaa isin galateeffachuuf. Lammaffaa kallattii kana fuulduraa wal qabsiisuuf. Tokko wal qabsiisuuf. Hidhaan waa hedduu nama barsiisa. Hidhaan waa hedduu nama barsiisa. Wanni isin nama barsiiftu keessaa tokko mi'aa namaati. Mi'aa beekani. Ilmi namaa namatti mi'aa'a. Ji'a sadii yeroo kophaa turretti sagaleen namaa namatti mi'aa'a. Sagaleen Baqqalaa Garbaa na cinatti hidhame natti mi'aa'a natti har'aan ture jechuudha. Tokko kana. Wacakaa isan kan ammoo akkasitti sagalee ol kaafatanii akka looyitanii foorriftan kan ammoo abduullee ni dhagayaa ture. Mi'aan namaa san qofa miti. Sabni keenya, ummanni keenya, ummanni akka humna keenyaa fi beekumsa keenyaatitti ni tajaajilla. Qabsoo isaatiif waa buufna jennee carraa'ine sun yeroo nuti karaa irraa maayifamnetti tokkummaa isaa cimsee xurree abboota keenyaaf obboleeyyan keenya karaa irratti cimee itti fufuu isaa yeroo dhageenye hedduu abdii nutti horee waan tokkoon isinitti hima qabamee guyyaa sadaffaa mana sakatta'u mana nageessa hoggaan dhaqu akka carraa OMN bana jedhu. Isinin arge hiriira godhaa turtan warri Jarmanii. Abdii fadhiisan fakkaata. Abdii fadhiis fakkaata. Firii Baqqalaa Garbaa jira. Komaandar kana bira dhaabatu. Sawayyaa Simaanji
Ini kakak iyalan, ini kakak ini. Kanaaf imalli nuti gara biyya alaatti amma goone hunda dura akka osoo kanarraa maqiin osoo faca'in nuufi uummata keessan biyya jiru sagalee taatanii qabbana san keessatti waan bira dhaabbattaniif maatii keenya bira waan dhaabbattaniif maatii wareegamtootaa bira waan dhaabbattaniif waan qabdaniif kan madaa'e waan wallaantaniif galatoomaa warra Jarmanii Oromoo Jarmanii galatoomaa jechuudhaan. Isin qofaa miti. Onni irraa hin jaa uummanni fi biyyi Jarmanii mootummaan Jarmanii galata guddaa qaban. Erguma gaafa qabsoon teenya eegalte irraa kaasanii humna danda'an hundaan biyyoota nu bira dhaabbatanii nu deeggaran hawaasa nu deeggare keessaa biyya Jarmanii kana arbaatiin as keessa jiru kan fakkaate ragaa waan dandeessu. Har'allee taanaan biyyoota naannoo sanitti konistiraaktiin rool taphataa jiran keessa biyyoota lammiilee kumaatamaan biyya kanarraa dhiibamanii dhufan ofitti qabatanii gargaaranii barnoota barsiisanii hojii kennanii fi lubbuu itti horan Oromoon galata irraa qabu keessaa uummataa fi biyya Jarmanii waan ta'eef yeroo tokko naa galateeffadhaa galatoomaa jennaan. Namoota hedduu jiran keessa kan wargaanu Dr. Shubert silaa isin beektanii Dr. Shubert galatoomin jedhanii manguddoon Gunter Schroeder jedhamu kun immoo kan isin keessa jiru osoo abbaan kiyya galatti biraa kaasee biyya teenya qorataa jira jechuudha. Waan Itoophiyaa waan Oromoo namni akka isaa beeku hedduu dhagoodhaa har'allee isin keessa jira galateeffachuu barbaada. Hawaasni keessan immoo Dr. Suufiyaan fa'aa kau dubbatu sogaa socho'uus alla maganyachaa tuma deemu. Abdii ka jarjara isaa irraa jechi isaa gurraa fi gara kana nama seentiin beeyin. Fatiyaa dura teessuu teessan hundi isaanii hawaasa hoggaan wiidhan hoggaa tarkaanfiin Oromoo irratti fudhatamu hawaasummaa Oromoo diigaa ture. Hawaasni Jarmanii garuu haxxuu caalaa cimee osoo bitamin osoo butitin osoo faca'in tokko ta'ee dhumaa santuu daran caalee waan argameef hogganoota keessanii isinillee galateeffachuun barbaada. Yaayyaa Bashir kaleessa eebbifamee galgala faarii boonee osoo eenyu har'a dhufe har'a qaawwameetu faarii eebba Yaayyaa Bashir mataa jenna. Qabsaa agamees bosona Oromiyaa irraa kaanisee gammoojjii siyaa qaxxaamuree Asmaraa keessatti sagalee uummata keenyaa ta'ee ammallee halkanii guyyaa osoo isinii qabsaa'u barnoota isaa fidee kaleessa eebbifame ammallee digrii bartee kan tokko siyaa dabalata. Har'a akkuma jee tokko galatoomaa jechuun lammaffaa haala amma jiru xiinxallee waliin mari'anne waan gara fuuldura ammoo walii akeekuuf. Amma gaa sagalee kamiin akka dubbadhu feetan sagalee dur jajjabtuu sammuu tadeen gaddaa laaftuu sawwayi sawwayi laaftuu waan inni isinii wadha nama manguddoo qeerroo miti gartanii beerri akka manguddootti isinii haasaya Oromoo jirtanii mi waggoota lamaan dabre waan ta'e na caalaa isin dhufuu qaba. Nutiidhaa turre rakkoon sadadoo keessa dabartan waan keessa turre irra caalaan isintu beeka. Waan erganii dhaaba'ee hubadhe dhaggeeffadhee ilaalaalee gurraan dhaggeeffadhee guddaa xiqqaa dubbisee hayyuu mari'achiisee lammii biyya keenyaaf kan biyya alaa hunda wajjin maradhee haala biyya keenyaaf uummata keenya irratti waan argeen wanti takka eegan kaasee booda furmaanni hoo maali? Garamitti yoo kadeemu taate rakkoota tama biyyuun keessa jiru keessaa baana kan jedhu irratti qabxii lamaan tokko kaa'uu hin yaadu. Yeroo ammatti diiditee uummanni keenya haala hamaa takkaa seenaa isii keessatti darbii keessa jirre keessattuu Oromiyaa keessatti ilmi namaa guryeerraa ajjeefama waan hedduu isin gatti jiru itti himu.
ajjechaan babal'achuurraa kan ka'e namni keenya desensitized ta'e dhiyoo kana nama shawaan isaa irraa dhufe tokko manguddoon tokko mana dhufanii namni duurraa kan hammaate namni bakka hundatti ajjeefamurraa kan hammaate kan ka'e namni hoggaa du'e yoo dur namni du'e hoggaa argame eenyutu du'e eenyutu ajjeese maaliif ajjeesan kan wal gaafatu wanni hedduu isin gaddisiisu namni har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti du'e hoggaa argame eenyu namni kun jedhee ka gaafatu hin jiru maaliif du'e jedhee ka gaafatu hin jiru eenyutu ajjeese jedhanii illee hin gaafatu ummatuma keenya bara desensitized ta'e hayyuu Suusan Moontarjam tokko waa'ee kana barreessee turte ilmi namaa waa'ee du'aa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayituu lakkaa'uu dhiisa desensitized ta'a kanarraa akka ka'e